Ashama daawwattoota kiyyaa kabajamoo fi jaallatamoo ani margituu Oromoo utub arra nyaata bareedaa hojjechuu jiraani. Kun dinnicha, kun foon daakuudha, kun shunkurtiidhaa fi timaatimii tokko, kun illee kan dura hojjetame taa'ee itti dabaluudha. Arra kun mokoroonaa kana dalaguudha. Mokoroonii kana hojjedhee bahee ilmaan amma dhumaatti ilmaan daawwadhaan siniin jedhaani. Mokorooniin kun akkas jira amma fakkii kanaan hojjechuudha. Kun iddoo akkasuma juubanaadha. Juubana kanallee irra keessatti godhaani. Mokoroonaan ammaaf bishaachuudha. Akkasitti jira jechuudha. Mokorooniin kun abbaa tokkichisaa kun akkasitti jira. Amma dhumaatti na caqasa. Dinnichi ammas sin argitan akkasitti zayitiin itti nama. Zayitiin edda akkasitti namee booddee akkasiin godhaani. Achi booddee walumaan akka argitan kanatti bishaataa jechuudha. Kanaa booddee kanaan bishaataa. Bishaataanii harki kiyyaas qulqullina qaba. Akkuma argitanii kanaan banama. Achi booddee akkas ta'a. Kanan tuqa daqiiqaa laala daqiiqaa tokko lama sadii afur hanga daqiiqaa 11 daqiiqaa 11tti inni bishaataa jechuudha. Daqiiqaa 11 asin tuqa. Amma sagalee kennaa jira. Dhageessanii sagalee kennaa jira. Daqiiqaa 11 turee bishaata jechuudha. Amma walitti deebina. Amma akka argitanii kun foonidha. Zigaa jechuudha. Fooni zayitii hin barbaachisu maaliif cooma qaba jechuudha. Kun immoo qimaamii na barbaachisuudha. Ilaala kana na barbaachisa. Kana amma ta'etti godhadha. Shunkurtiin sin argitanis duraanii murtii tokko kana. Shunkurtiin kun shunkurtii qayi shunkurtii miti yookiin immoo shunkurtii diimaa miti jechuudha. Mokorooniin kun akkasitti bishaachuu jira. Mokorooniin kun daqiiqaa 2 yookiin amma daqiiqaa 10 bichaatti bishaata. Kana caala turuu hin danda'u. Dinnichi sin dura argitan kun akkasitti bishaatee jira. Kun itti kanallee foonillee akkasitti bishaatee jira. Wanti hunduu amma ga'ee jira. Walitti dabaluu malee wanta hin jiru. Kunillee kun akkasittiin akkasitti jira. Baay'ee bishaataa jira jechuudha. Mokorooniin kun egaa daqiiqaa 10 yookiin 11 kan turuu jechuudha. Daqiiqaa 10tti ani irraa kaasaa kan daqiiqaa 12 garuu darbuu hin qabu bishaachuufi. Mokorooniin kun akkasitti ta'ee jira. Amma kun as ga'eera. Kun juubanaadha. Booddee ammallee daqiiqaa 10 bishaataa jechuudha. Akkasii waliin daqiiqaa 10 booddee nyaata bareedaa ta'ee ba'a. Nyaata baay'ee filatamaa, nyaata baay'ee bifaanillee bareedaa qaba. Nyaatallee baay'ee namatti tolu, baay'ee mi'aa jechuudha. Baay'ee namatti tola. Daqiiqaa 10tu akka ga'uuf bishaachuuf jechuudha. Mokoroonaa kun of na fakkaata. Akkasitti bahee jira. Xumurameera amma nyaatuudhaaf.
wajjin nyaadha. Waa baay'ee nyaata bareedaadha, baay'ee namatti tola.